بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على رسوله المعلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كون بيكي تيكيرا تقدى كنان وديف النوان تكنولوجي قروم علمنا ما أم براجه قسم موجه مسلموني قروم كان كيسة تابتا ومشوتا في خلق أول الدنيا بؤا بوسن isin dhaqqabsiifne. Jalqaba irratti odeeffannoo. iPhone 12 gara teeknooloojii neetworkii 5G'tti utaale. iPhone 12 gara teeknooloojii 5G utaale. Kaampaaniin teeknooloojii Apple Mobile Smart 6 Oktoobar 23 2020 gadi lakkifame jedhamee eegamu neetworkii saffisiisaa addunyaa kanaa kan ta'e 5G yookiin neetworkii dhaloota shanaffaa akka fayyadamu ifoomsee jira. 5G'n iPhone 12 sadarkaa wantoota ittiin buusuuf yookiin daawwatu gochuu fi ol fe'uu upload akka saffisiisu akkasumas qulqullina guddaan tajaajila tamsaasaa yookiin streamingii akka qabaatu isa gargaara. Dabalataanis tapha gamingii responsive akkasumas real time activity sadarkaa olaanaatti akka ceesisu hoogganaan kaampaanii Apple Tim Cook dubbatee jira. iPhone 12 wantoota qabatee dhufu keessaa diizaayinii haarawaa kan bal'inni iskiriin isaa inchi 6.1 kan asin dura oomishoota Apple irratti hin argamne. Qaamni isaa teeknooloojii haarawaa ceramic shield kan jabeenyaa fi umrii dheeraa akka qabaatu isa kan taasisu fayyadamee jira. Naannawni isaa kan almuuniyeemiin irraa bocame yogguu ta'u qabeen isaas oomishoota asin dura bahanirraa kan hedduu qal'atuu fi salphatu ta'uusaa. Resolution iskiriin isaa kan Apple 11 wal bira wal qabamee yogguu ilaaluun pikseelii dachaalaman akka darbu dubbatamee jira. Dabalataan kaameraawwan isaa teeknooloojii Smart HDR3 Tech jedhamu kan qaban yoo ta'u baatirii fi aksesaroota adda ta'anii fi gahumsa teeknooloojii moobaayilaa keessa hanga har'aatti hojiirra oolanii hin beekamne fayyadamuu isaa ibsee jira. iPhone 12 wajjin oomishoota kanneen akka HomePod Mini, iPhone 12 Mini fi iPhone 12 Pro Max jedhaman gabaadhaaf akka oolchu mirkaneessee jira. Kaampaaniin Google roobootii ooyiruu keessa naannoftee midhaan to'attu tolche. Kaampaaniin Google roobootii ooyiruu keessa naannoftee midhaan to'attu tolche. Kaampaaniin Google jalatti kan argamu Alphabet jedhamu roobootii biqiltuu ooyiruu irratti marge tokko tokkoon bira deemuun to'achuun callaa qonnaan bulaa akka fooyya'u gargaara jedhame hojjete. Roobootiin moodeeliin jalqabaa isaa agarsiisaaf dhiyaate kun midhaan ooyiruu qonnaarra jirutti osoo hin bu'in keessa deddeebi'uun sakattaati. Kaayyoon ooyiruu keessa deddeebituuf ammoo akkamitti midhaan akka guddatu odeeffannoo walitti qabuuf jedhameera. Kaampaanii Alphabet X jedhamu jalatti kan argamu Project Mineral teeknooloojii addunyaa irratti jijjiirama bu'uuraa fiduu jedhu kalaquu irratti xiyyeeffatee hojjeta. Projekticha kan hoogganu Elliot Graham maxxansaa bilooga irratti barreesseen meeshaaleen fooyya'insa qaban akkamitti akka midhaan nyaataa itti oomishan irratti industirii qonnaa jijjiiruu danda'a jedhanii abdanna jedhe. Gartuun dhimma kanarratti hojjettu akka ibsetti kaayyoon ijoon fedhii soorata addunyaa barbaaddu dabaluu fi fedhii jiru itti fufiinsaan guutuuf oomishuun akka barbaachisu agarsiisuuf jedhan. Meeshaaleen amma jiran garuu odeeffannoo qonnaan bultoonni barbaadanii hin kennaniif. Qonnaan bultoonni waa'ee odeeffannoo qabiyyee biyyee fi haala qilleensaa yoo qabaatan roobootiin kun immoo kan kalaqamteef akka itti biqiltuun guruu fi haala naannoo isaa itti fudhatu ilaaluuf jedhame kaampaanichi. Ammatti sagantaa Mineral jedhamu kun qonnaan bultootaa fi namoota beelladoota horsiisan kanneen biyyoota akka Arjentiinaa, Kanaadaa, Afrikaa Kibbaa fi Ameerikaatti argaman wajjin akka hojjetu himeera. Roobootii akkasii kana gabaaf gurgurtaaf dhiyeessuuf kan nurri bahee hin jiru. Facebook appilikeeshinii walbichiisaa Facebookii hawaasa Itoophiyaaf eegale. Facebook appilikeeshinii walbichiisaa Facebook hawaasa Itoophiyaaf eegale. Dhaabbanni Facebook tumsa marsariitii Facebookiin oomishaalee hojjetaman gurguruu fi bituu kan dandeessu appilikeeshinii walbichiisaa Facebook hawaasa Itoophiyaaf eegaluu beeksise. Facebookiin waltajjii walbichiisaa lammiileen Itoophiyaa oomisha barbaadan haala salphaan tumsa marsariitiiwwan Facebookiin bituu fi gurguruu danda'uun jedhameera. Itoophiyaatti dhuma baatii kanarraa eegalan suutaan waliin akka ga'amu yogguu ta'u hanga baatii dhuma sadaasaatti guutumaa guututti akka eegalu ibsameera. Eegaluu tajaajilichaa ilaalchisuun hoogganaa ol'aanaa Facebook gaanfa Afrikaa fi gaanfa Afrikaatti imaammata hawaasa Meersii Nidigawaa gabaa elektirooniksii Itoophiyaatti guddachaa dhufe tumsuuf waltajjiin walbichiisaa Facebook eegalchiisuu isaanitti gammadu ibsaniiru. Qajeelfama appilikeeshinii dabalatee odeeffannoowwan dabalataa marsariitii arma gaditti argachuu dandeessu. Shepherd
rokkeettiin Jeff Bezos teknoolojii addeessarra qubachuu dandeessisuu yaalte. New Shepard rokkeettiin Jeff Bezos teknoolojii addeessarra qubachuu dandeessisuu yaalte. Rokkeettiin hundeessaa kaampaanii Amazon Jeff Bezosiin hojjetame bara 2024tti namoota addeessarra deebistee qubachiisuuf yaalii teknoolojii goote. Rokkeettiin New Shepard kun kaampaaniin Blue Origin kan kalaqamtee waggaa ta'uu hawaarra deemuuf ofumaa qubachuu dandeessi. Rokkeettiin kun seensaroota kompiitarootaa fi sooftiweerii meeshaan kun pilaanetoota biroorra sirnaan qubachuu waan dandeessisu baattee turte. Naasaan gara addeessaa yookaan ji'atti erguu duras as lafarratti akkamiin akka dalagdu baruu fedha. Yaalii kibxataan kun rokkeettiin New Shepard kanaaf yeroo torbaffaa yogguu ta'u karoorri ittiin diizaayinii godhameef ammoo turistoota hawaa imaltoota gaggabaaboo sab-orbiitaal jedhaniin deddeebisuufi. Imaltoota yookaan turistoota baasii baasanii deemuu danda'an rokkeettiin kun lafarraa ol fageenya kiiloomeetira 100 fuutee ol bahuudhaan harkisa lafaa adda ta'e maayikirogiraavitii jedhamu akka argan godha. Jarri kunis kaapsuulii yookaan konkolaataa hawaa rokkeettii New Shepard walitti maxxanuun gara hawaa imalu. Akka kaampaaniin jedhutti kaapsuuliin kun foddaa guddicha seenaa keessatti gara hawaatti ergamuu qaba. Erga hawaa gahee booda kaapsuuliin nama baattuu fi rokkeettiin buustar gargar bahuun lamaanuu gara lafaatti deebi'uun yookaan kufuun eegalu. Yaalii guyyaa kibxataa NSSRT jedhamiin kaapsuuliin saffisa barbaadamuun gara lafaatti wayita deebi'u rokkeettichinis akkuma barbaadamuun irraa gadee vertikaal qubateera. Balaliin har'aa kan nama si'eessudha. New Shepard fayyadamee addeessarra qubachuu akkeessuun keenyan sagantaa Artemis waan Ameerikaa fidee dhufuuf agarsiistudha jedhan gaggeessaan ol aanaa Blue Origin Bob Smith. Yaaliin kun karoora Jeff Bezos namoota hawaa daawwachiisuuf qabu karaa saaqeera. Odeeffannoowwan kana BBC, Tech Radar fi NASA irraa argannee jirra. Qaroomni addunyaan har'a irra geette bara dheeraa ilmi namaa rakkoowwan isa mudataniif furmaata kaa'uuf akkasumas fedhii gaaffiiwwan uumama keessatti uumaman deebisuuf jecha bu'aa bahii godhaniin dhalootarraa dhalootatti cehee as gahe. Teeknooloojii har'a irra jirru bira gahuudhaaf boqonnaawwanii fi sadarkaawwan teeknooloojii hedduu bira darbineeti. Waa'ee seenaa teeknooloojii gara fuulduraa bal'inaan isin biraan kan geenyu yogguu ta'u, har'aaf gahee nama musliimaa tokko kan bu'uura elektirooniksii amma addunyaa itti fayyadamuuf kaawee isin biraan geenyu. Hedduun keenya waa'ee aljeebiraa akkasuma waa'ee algooriizimii dhageenye jirra. Aljeebiraan gosa saayinsii herreegaa keessaa ta'ee waan hin beekamnerra waan beekamu argachuu waan akkanaa qorata. Kutaa naannoo afurrii eegallee gatiyaa barbaaduu waan akkasii dhagaa akkasuma barachaa turre. Aljeebiraan waan kanniin fakkaatan qorata. Akkasuma namoonni ol fagaatanii barnoota kompiitara saayinsiitiin yookiin immoo information teknooloojiitiin baratan waa'ee algooriizimii sirnaan beeku. Algooriizimiin osoo jiraatu baatee elektirooniksiiwwan amma addunyaa itti fayyadamaa jirtu mobaayilli, kompiitarri, meeshaawwan ammayyaa jennee yaadnu kun hundinuu hin jiraatan. Namni aljeebiraaf bu'uura kaa'e akkasuma algooriizimii addunyaadhaaf beeksisee eenyu. Waa'ee nama kanaa wajjin haa hordofnu. Maqaan isaa Muhammad ibn Muusaa al-Khawaarizmii jedhama. Bara 781 akka lakkoofsa Awurooppaatti yookiin 164 akka lakkoofsa Hijraatti biyya Khawaarizm biyya amma Uzbeekistaan jedhamutti dhalate. Gara biyya Pershiyaa Baagdaad deemuun Beeytul Hikmaa irraa beekumsa guddaa argachuu jalqabe. Beekumsa isaa keessatti kaka'umsa kan uumeef nama Amir Kabur jedhamu. Barnoota akka herreegaa, astiroonoomii fi ji'oogiraafiin beekama. Naannoo 820 akka lakkoofsa Awurooppaatti dursa mana kitaabaa Beeytul Hikmaa kan Baagdaaditti argamu ta'uun Khaliifaa Ma'muuniin muudamuu danda'ee jira. The Father of Algebra jedhamuun illee beekama. Nama deebii qubsaa herreega ulfaataa linear in the quadratic equationiif kennedha. Akkasuma 6 standard equation kan jedhamu gumaacheera. Nama lakkoofsa hinduu arabaa kan amma addunyaa itti fayyadamu kan beeksise. Akkasumas yaada lakkoofsa 0 yookiin 0 fi lakkoofsa deesimaalaa jedhamu addunyaan nama wal beeksise ture. Aljebraan kitaaba isaa Al-Muqtasaraat fi Hisaabul Jabar wal Muqaabala kan naannoo 820 barreessee irraa fudhatamee jedhamu. Aljebraa jechuun restoration jechuudha.
Kana qofa osoo hin taane wantoota saayinsii koompitaraaf bu'uura ta'e algooriizimii maqaa isaatiin moggaafamee jira. Kitaabni isaa kun bara 1145 gara afaan laatiniitti hiikamee jira. Koppiin Arabiffaa adda ta'e immoo Yuunivarsiitii Oksford bara 1831 keessa kaawwamee jira. Kan laatiniin hiikame immoo Yuunivarsiitii Kaambiriij keessa kaawwamuu danda'amee jira. Gumaachi isaa keessaa aljeebraa, algooriizimii, astiroonomii, kalaqa sa'aatii, ji'oomeetirii fi kanneen biroo addunyaa har'aatiif beeksisee jira. Namni bu'uura saayinsii haaraatiif dhagaa bu'uuraa kaa'e kun bara 1850 akka lakkoofsa Awurooppaatti yookiin bara 232 akka lakkoofsa Hijraatti Baagdaaditti boqotee jira. Rabbiin kan jannata haa taasisu. Maamiloota tokko afuraffaa yookiin biliyoona 2.8 caalan qaba. Yoo xiqqaate guyyaatti avreejiidhaan namoonni biliyoona 1.7 ta'an daqiiqaa 30 yaada isaanii ibsachuu, hiriyoota isaaniif qooduu, nama qeequu fi faarsuu, waan jaalatan ibsachuu fi namoota birootiif qooduun irratti dabarsu. Erga jiruuf jireenya keenya keessatti bakka qabaachuu eegalee bubbuleera. Hanga akkaawuntii baankii banachuu dadhabdu akkaawuntii feesbuukaa qabaadhu jedhamu geennee jirra. Kana qofa osoo hin tahin osoo feesbuukiin jiraachuu baate jennee yaaduun hanga dhibutti gahaa jirra. Guutuun addunyaa guyyaa keessa kallattiinis ta'e al kallattiidhaan waa'ee feesbuukaa dhagahee jira yookiin immoo itti fayyadamaa ta'ee jira. Anis waan isin biraan gahuuf osoo hin ta'in feesbuuka duuba maaltu jira jedhee isin gaafadha. Seenaa feesbuukaa. Onkololeessa 4 bara 2004 akka lakkoofsa Awurooppaatti barattoota Yuunivarsiitii Harvard 4 ta'aniin dursummaa dargaggeessa umrii 19 Maark Zuukarbarg jedhamuun gadi lakkifame. Jalqaba irratti gomii dargaggoota muraasaaf akka itti mari'ataniif kan bocame ta'us gaafa Yuunivarsiitii keessatti gadi lakkifametti sa'aatii 24 keessatti namoonni 1200 ta'an saayinii ap yookiin immoo galmaa'anii jiran. Yaadni isaa manneen barnoota Ameerikaa sadarkaa Yuunivarsiitii gaditti argaman keessatti kitaaba odeeffannoo barattoota galmeessee kaa'uu irraa fudhatame. Kitaabni kunis odeeffannoo barataa tokko maqaa isaa, umrii fi waan kanneen kana fakkaatan hammata ture. Kitaaba akkanaa Yuunivarsiitii keessatti argachuu waan hin danda'amneef kanarraa bu'uura godhatan. Kalaqaan Facebook Maark Zuukarbarg akkana jedha. Waa'ee namoota biroo akka beektu tajaajilli si gargaaruu hin jiru ture. Akkasuma immoo akkaataa wanti akkanaa kun itti uumamus hin beeku ture jedha. Kanaaf yaada namoota wal qunnamsiisuu danda'u yaaduu eegalee jedha. Feesbuukni akka laafaatti barattoota Yuunivarsiitii Harvardiif uumame mooraa Yuunivarsiitii Harvard irra darbe Yuunivarsiitiiwwan Ameerikaa Ivy League jedhaman hunda wal gahe. Maqaan isaa jalqaba thefacebook.com kan jedhamu yoo ta'u yeroo babal'achuu eegaletti gara facebook.com'tti jijjiirame. Doomiin neemiin kunis doolaara Ameerikaa 200,000tti gurgurame. Ji'a Oktoobar bara 2005 Ameerikaa cehee Yuunivarsiitiiwwan biyya Ingilizii keessatti argamaniif tajaajila kennuu eegale. Yeroo kana keessatti beekamtii guddaa waan argataa dhufeef dhaabbattoonni teekinooloojii gurguddaan yeroo sanii ija keessa galuu danda'ee ture. Bara 2006 ji'a Maarchii keessa dhaabbanni odeeffannoo guddaan Yahoo doolaara biliyoona 1 feesbuukaan dhuunfachuuf dhiyeessee ture. Haa ta'u malee dargaggeessi hundeessaa feesbuukaa Maark Zuukarbarg carraa dargaggummaan al tokkotti biliyoonaara isa godhu danda'u kuffise. Ji'a Seepteembar bara 2006 feesbuuk tajaajila isaa yuunivarsiitiiwwan qofaaf kennaa ture babal'isuun hawaasa addunyaa hunda bira ol gahe. Marsaalee hawaasaa yeroo san beekamtii qaban kan akka Friendly fi MySpace bira kutuudhaan sadarkaa jalqabarra taa'uu danda'ee jira. Akkas jecha hawaasa addunyaa tokko afuraffaa miseensa godhachuudhaan mootii marsaalee hawaasaa ta'uudhaan itti fufee jira. Meeqa yoo waa'ee feesbuukaa kana jenne waa'ee namicha feesbuuka uume yookiin immoo kalaqaa feesbuukaa eenyu jennee gaafanna. Maqaan isaa Maark Zuukarbarg jedhama. Umriin isaa 29 yoo ta'u bara 1984 ji'a Meey guyyaa 14ffaatti Ameerikaa naannoo White Plains New York itti dhalate. Namoota umrii xiqqaadhaan biliyoonaara ta'an keessaa isa tokkodha. Akka barruun Forbes baasetti qabeenyi isaa doolaara biliyoona 100.4 ta'a. Daa'imummaa isaan jaalala teekinooloojii wajjin kan guddate Maark gaafa kutaa 6 baraturraa afaan kompiitaraa C++ jedhamu kan wal xaxaa ta'een wal bare.
Abbaa isaatiif soofteerii dalageen kaampaaniin abbaan isaa keessa dalagu hojjettoonni akka walii galan taasiseera jedhama. Achi booda GameSpark jedhamu kompiitaraayiz gochuu danda'ee jira. Synopsys taphsiisaa muuziqaas uumuu danda'ee jira. Synopsys milkaa'aa waan ta'eef kaampaaniiwwan gurguddoon kan akka Microsoft fi AO ijaarra kaa'anii turan. Dhumarratti kaampaaniin Microsoft dhorfachuu danda'ee jira. Maarkiif kaampaaniiwwan gurguddoon akka Microsoft dalagaa kennaniifillee Maark didee hojii gara fuulduraa itti fufe. Achi booda marsaa Facebook jedhamu kan barattoonni suuraa isaanii reet irratti godhanii wal dorgoman kalaqe. Toorri sunis yookiin immoo marsaan sunis qajeelcha yuunivarsiitii waan digeef akka cufamu taasifame. Achi booda bara 2004tti Feesbuukaa namoota 4 waliin jalqabus namoota sadhiisee kophaa itti fufe. Hanga ammaa yaada namoota kanaa hate jedhamee qeeqama. Mana murtiillee dhiyeessanii $6 miliyoona 64 murteeffachiisuu danda'anii turan. Eenyummaa Maark Zuukarbarg irratti yaadota garaagaraatu dhiyaata. Gariin namoota guutuu ilma namaa kan gammachiise nama ofii jaallachuu irraa qulqullaa'ee jedha. Kanneen biroo immoo maallaqa guddaa argachuuf jecha yaada namoota hatuu fi namoota karaa irraa kaasuun yaada hattummaa nama qabu jedhan. Hayyeekaa waa'ee Feesbuukaa kaafnee jirra. Nama kalaqaa Feesbuukaa eenyu akka ta'e isin biraan geenye jirra. Ammoo Feesbuukni dandeettii maalirra jira jechuun gahumsi Feesbuukaa amma maalirra jira jennee gaafanna. Feesbuukni akka salphaatti waggoota 16 dura uumame kaampaaniiwwanii fi biraandiiwwan bebbeekamoo addunyaa keessatti sadarkaa guddaa argachuu danda'ee jira. Marsaalee hawaasaa addunyaarra jiran keessaa maamiltootaa fi jaallatummaa argachuudhaan sadarkaa tokkoffaarratti argama. Akka barruun Forbes baasetti kaampaaniiwwan Ameerikaa ittiin boontu keessaa sadarkaa 6ffaa irra kaawee jira. Kaapitaala $2 biliyoona 276.4 galmeessisuun. Iddoon muummee isaa Ameerikaa Kaalifoorniyaa Milaanoo Paark itti argamu dabalataan bakka 70 olitti ofiisa banatee jira. Hojjettoota 48,000 ol ta'aniif carraa hojii uumee jira. Afaanota addunyaa 111 tahaniin tajaajila kennu irratti argama. Bara 2008 aappii moobaayilaa hojiirra oolche. Innis maamiloota isaa bira karaa salphaa ta'een akka dhaqqabu isa gargaareera. Bara 2012 marsa hawaasaa Instagram $1 biliyoona 1 ofitti dabaluu danda'ee jira. Bara 2004 appilikeeshinii marsa hawaasaa ta'e kan moobaayilota hedduu keenyaa keessatti argamu WhatsApp handhuurfachuu danda'ee jira. Ammaaf kaampaaniiwwanii fi tajaajiloota 70 ol caalan kan bulchu Facebook gara fuulduraatti teeknooloojii virtual reality irratti invest gochuu irratti argama. Dhumarratti wanti ani isiniif himu maaliif halluun kaampaanii Facebook bulee fi adii ta'eef beektu? Deebiin isaa gabaabaadha. Hundeessaan dhaabbata kana Mark Zuckerberg color blindness yookiin dhibee dandeettii halluu addaan baafachuu qabuufi. Kanaafuu halluun inni argee sirnaan hubachuu danda'u bulee fi adii waan ta'eef kaampaaniin kun akka biraandiitti halluuwwan kana lamaan fayyadama. Walumaa galatti Facebookni waa'ee Facebookaa kana ilaallee jirra. Garuu Facebook irra wanti dubbatamu hedduudha. Har'aaf asirratti gabaabbanna. Inshaallah gara fuulduraatti immoo waa'ee Facebookaa akkaataa itti fayyadama, akkaataa haakaroota yookiin immoo hattoota irraa ittiin tikfamuu dandeenyu waan garaagaraa isin biraan geenya. Har'aaf waan Facebookaaf odeeffannoo Facebookaa fi seenaa Facebookaa irratti naanna'u asirratti dhaabna. Dhumarratti affeerra appilikeeshinii qaba. Namoonni yeroo duraanii quraana baalaa fi dhagaa irratti barreessaa qaraa turan. Achi booda loowwii waan jedhan dhufe, achi booda gogaa, achi booda waraqaa jedhameeti. Amma immoo tokko tokkoon smart mobaayilii yookiin immoo tachii kan qubaan tuttuqnu namni musliima ta'ee appilikeeshinii quraanaa irraa hin qabne jira jedhee hin yaadu. Irra hedduu keenya ni qabna. Garuu irra hedduun keenya quraana dubbisuu irratti si'aawaa hin jirru. Akkasuma immoo yeroo dhabnees ta'uu dhabuu danda'a. Quraana irraa fagaannee jirra. Appilikeeshinii gara quraanaatti deebisuu isin affeera. Appilikeeshiniin kun maqaan isaa Qaa'idatun Nuuraaniyyaa jedhama. Appilikeeshina kana buufachuudhaaf
Google Play Store seenna. Egarraan qaa'idatun nuuraaniyyaa jennee barreessina. Akkuma agartan kana naaf dhufee jira. Egarraan install yookiin buufadhaa ka'ee dhusan tuqna. Appilikeeshiniin kun bu'ee jira. Appilikeeshiniin kun faayidaan isaa nama quraana beekii yookiin immoo jalqabarraa waa hin beekne, arabifa hin beekne, aliifa hin beekne jalqabarraa jalqabee hanga dhumaatitti akka quraana itti dubbisuu danda'u nama barsiisa. Qaa'idatun nuuraaniyyaan kun qaa'idaa amma addunyaa keessatti namoota quraana hin dubbisneef karaa salphaatti akka dubbisan isaan taasisa. Madrasaawwan addunyaa hedduun akkasuma biyya keenya keessatti ijoollee irraa jalqabee namoota guddaadhaaf kitaaba qaa'idatun nuuraaniyyaa jedhamu kanaan quraana qaraahisaa jiran. Kanaafuu namoonni yeroo hin qabaatin akkasuma immoo kan yeroo qabaatanis atattamaan quraana dubbisuu barachuu barbaadaniif appilikeeshinii kana fayyadamuu hin dandeettan. Appilikeeshiniin kun akkuma agartan kan wagguu harfiiwwan tuqan sagalee namaa baasa. Kanaafuu karaa salphaa ta'een qubee barachuu, akkaataa itti afaqqadan, akkaataa jechoota itti wal qabsiisan irra argachuu dandeenya. Hayyeekaa daawwattoota keenya har'aaf sagantaa beekitee jedhuun waa hedduu akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Sagantaa kanarratti yaadaa fi gaaffiiwwan qabdan karaa sooshaal miidiyaawwan asirratti argamaniin nuun biraan gahuu dandeessu. Har'aaf asittiin goolaba. Hanga sagantaa itti aanu wal garrutti. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.